nama kuma sagalee irratti maqaan ture isaa urtanii hunda keessanii la maasa sharuuf nan kabaja nama jaadhu maasa sharuufus nama naddu godheema ammaasa sharuuf akka obboleessa koo turutti ilaal gaa makkee tirka dhoyyuu kan bakkeedhaa na buusise maasa sharuufuuti samina garuu waame jechuudha garuu icciti jiru hadda baratan furmaata uummata oromoo manne turuu jechuudha hadda baratan nama na gosus hunda iyyuu fidiin baasan hunda jira tokkuma nageessati nama si warra na gosu warra mana keessatti teessee maqaan koo xureessu hunda jira iyyuu fidiin taatana yoo mubaarakiin teessuma kun nama warra utee qabu waan ta'eef nama qaamaan naqeessi na qabsiisuu nama mubaarakiin samma yoo namni nagaa qabu yoo jiraate gaafa maasta sharuufuusi oranii kan maasta sharuufuuti qabeen dubbadha hunda isaati qabee jechuudha oraniin gasii isaa keessa jira gasii maasta sharufuu keessa jechuudha mubaarak musammaa jala taa'ee haadha koo arsiisaa arrabsatti saadhaan jedhee naan mataa isaa gad deebisee raggadhaa ture mana isaa keessa taa'e jechuudha mana isaa keessa taa'e deebi'ee immoo maal jedhaa amma naa beekee warra koo fudhee naan inni deebi'ee maasta sharufuu arrabsee xiqqeessaa ture ustaadam zaashimis mubaarak ta'e arrabsanaa jedhee arrabsaa ture jechuudha Somaaliyaa jechuudha hundi jiraayyuu mubaarak musammaati kan duura kana bane achi kee immoo warri isaa ulfaa mana keessa deemtee warra kan koofteeree ajandaa gochuudhaaf gaafa inni gad ustaadamsaatti himee ustaadamsaan araaramu wallahi nama dhibbata di qobaddaa wata ture mubaarak namu dirraa fagaate jechuudha kan akka kuulaa ture mubaarak kan immoo akka sa'itti mubaarak rukutamu bakkeetti darbaa itti roorifamuudhaa ture abdii geetaachoo immoo mucaan kun rakkina sammuu qabaa naan jedheenaan gaafa geeme goote jechuudha. Baay'ee bakka barbaadii galchi tokkummaa innis himata qaba waan ta'eef. Namni arrabseef hin jiru maasa jedhu abdii geetaachoo rakkina sammuu qabaa naan jedheen arrabse maaliif obboleessa qotamee rabbiitiin dhukkubsatee jira oromoo qabaan irraa dhagaa dhimma oromoo qalataan tureen kanaafi ala rakkadheeru rakkina sammuu qaba mucaan kun jedhee miidiyaadhaatti na dubbate abdii geetaachoo jennaan hin dhiise hin dubbanne illeerra nyaata naa bitee ture budawitti sana budabii jiru nyaata naa bitee ture achitti kanarraa hin dubbanne dhiiseetuma taa'u lammaffaa amma waan naan jedhe gargaarsa koorratti faasortee intalli wallaggaa tokko na jalaa galte ijoollee wallaggaati makalaakiyaa keessan ture itti minnaa faasorteen kun jalaa galte fuutee bakkeetti asumaan isiirraa gaafa dubbadhu isiin immoo birrii kuma tokko naa kennitee viidiyoo na waraabde birrii kuma tokko naa ta'e naan dhaqeessuuf waan bakka sigadhee salgii deeme alan salgiidhaa dhufee jedhu faasorteen immoo birrii kuma lama naan jedhan birrii kuma lama birrii kuma tokko naan jedhan kumaadhaan didde gasii tokko maatiin dhaqee himadha jennaan Yasmiin Jimmaa sawwarree mucaa rafitii irratti qabattee mucaa tokko mucaa maqaa ture seettee himti mucaa tokko dhugaa rafitii irratti qabatteetti kimaa asiin mafaa surtii maana jalaa gatte si jaaladhennaan isiin kaan immoo rafitii irratti nu dhungatte arsii mucayyoottiin lafitii anaara rafitii irratti dhungattee naaf fudhaa qabee afalla wala namni nyaatee qabalee jennaan namoonni ajandaa keessaan bahina tamma ati himatamaa waan taateef waan namni tokko akkeessaa ammalaa nama walitti nu buusuudhaaf tokkummaa laa saansaa Sigale. Maka ganda nama wami. Ini mana berdugari mana? Kiyya rabbi surat sallu ala nabi kiyya. Tukku warra surat. Warra harus. Agenda ke sabar abbo maka ganda nama wami maka si bicha ya ora ya abdin bicha wata tu. Okay. Abdi bicha nama. Fakkinya fi abdi dhaggeeffat abdii nama tarrabsiisin jedhe moo jechatti jajjatteen tu jira jechuun bar abdii namni terge jiru rakkina sammuu qabdee siin jedhe moo abdii rasoo keessa moo waan jiru toofiq darooti jiru feekasii godhatti abdiin tiiftoo feesbuuk irratti gadhiifatee jira maaliif gadhiisee jennaan asumaan suuraa isaa gaddeebisee irratti hojjedhe maaliif viidiyoo tokko wayii natti dhufe isa miti utuun feesbuuk irratti kan yoon feesbuuk irratti kan lakkise abdiin feesbuuk irratti lakkise jira natti man dhufanii kunoo toofiq daroo natti hime yoom Narraf sare egal lakkise ka waan biraa maal sin jedhe waan dubbate gal feesbuuk irratti lakkise feesbuuk almiti irratti kaasum marrako qabare narraf sin tokkummaa rabbiin suuraa ilmoo keetti bulaa waliin nama isatti dhaadetaa jirtu afaan keetiin dhaggeeffadhu tokkummaa feesbuuk irratti gadhiifate feesbuuk irratti gal lakkise qoy maaster waan sirreessaa fi inni abdiin dura gal lakkise waasiin hin jenne dhaggeeffadhu isa tabdii asfaraarraatu yi naas faraarraa jiraayi jedhe gal lakkise waasiin hin jenne tokkummaa rabbiin suuraa qafaa lama naasa dhaggeeffadhu tokko daroo fi maal naan jedhee feesbuuk irratti gadhiifatee jira feesbuuk irratti gadhiifatee jira abdiin naan jedheenaan asumaan immoo viidiyoo isaa gaddeebisee abdiin Huseenii walitti bu'anii turre barana waa'ee daldalaatiin viidiyoo tun tiiktookii tun haadhu natti dhufe qaama sulaa shamarranii wajjin ciisaa jedhee rasun ajandaa wayii isa kana irratti shamarranii wajjin ciisaa jedheen viidiyoo tokko gaddeebisee irratti hojjedhe jechuudhaan abdii irratti tun tiiktookii haadhu natti dhufe naan maaliif ajandaa duraan wal loonii turan abdii Huseenii fi viidiyoo Huseen ilaaltee irratti hojjette viidiyoo sana natti dhufe tiiktookii tun haadhu Naan animo isa dhaalitanii irratti hojjedhe abdii irratti. Maaliif innoo nama kanaatti maaliif Koi. Innoo abdii Huseen ammoo hojjenne tiiktookii isaa jala samman jiruu qaata akkamitti gaafa arrabaa qofa argite gaafa gaafa arrabaa tokko gurraacha geesse immoo viidiyoo dhageesse ati. Viidiyoo natti dhufe tun tiiktookii haadhu natti dhufe. Nama gurraacha viidiyoo isaa jala hin jiru kun. Viidiyoo natti dhufe sin jedhe bara kan inni rafame. Kan abdiin rafame natti dhufe.
jechuun akka bireef sitti dhufe hin jedhe guyyaa eeggate sitti dhufe guyyaa akka hin dhufa garuu guyyaa Viidiyoochi na bira jira malee. Hoo dhufee naan irraa kutee lafa kaa'ee baran. Sababii abdiin arrasuudhaaf gaafa abdiin arrasuudhaaf. maaliin lafa keessa? Qoy tokkummaa viidiyoochi harka jira viidiyoochan gadi baasee dinaa gaafadhaa. Eenyu okay ishee gabdiin gaafadhaa jedhe anillee beekan irra darbe okay tokkoffaa viidiyichi sirka jiraachuu tokko lamaffaa eenyu akkasitti erge siigalee oo jira ta'e ilaa abdii namni tokko natti hin argine namni tokko natti hin argine ilaa tokkummaa soosoo hin beeku. Na dhaggeeffadhu yookaan jecha namaa dhageen sobee waan jedhu ol kaatee nan sobee tokko yoo immoo sirka jiraate kunoon harka jiraata eenyu sitti erge nama sitti erge nutti himtaa jechuudha abaluutu natti ergeetta siigalee kan adda naa baasa. La ani soba tokko sobuun beeku la dhugaan rabbi sittin dhugaan dubbadhaa waan hin argine. TikTokii tunaa natti dhufe malee ani wallahi nam tokko natti hin argine rabbiin haadha kootti nagaan nagalchin. TikTokii irraa natti dhufe viidiyoon immoo yoo fideettan na fide isin agarsiisa. Maaliif nakka jira. Garuu abdiin immoo mooraalee kiyya baay'ee tokko dhe maaliif obboleessa kiyya tamii rabbiitiin kusateera naagaadhaan ture inni immoo gadi beera kuusa viidiyoo maali sirka jira akkana jedhamaa ture sitti ergu rakkoon qabu sitti ergu qoy maame viidiyoo maali sirka jira nama biraa maaltu gaza wallahi anniira yoo dhiira taatan waa'ee abdiitiin asammaa kun hojii jimaa ishii biraa jimaa inni bu'aa bayyaa molechu yoo dhuguma jiraarra rabattan ambaasiin illee wajjin jira wallahi dhiise kanaati tokkuma miira keessan galchina wadhaan miira keessan galchina dhiisa. Tokkummaa miira keessa nan galchin jetti yoo. Tokkummaa. Dhaggeeffadhu waan asiin jettu. Tokkee. Ayyee waan asi gaafna. Akka gootu qoyka akka gootu miti gaa sa'aatii dheeraa akka inni dubbatuu fi. Aleksi bakka inni galchu. Jalaa gaa Aleksi hin galchu. Ofumaa keetii gaafadhu nama biraatti hin dabarsinii ofumaa suutee dhiita ragaa gahi miira keessaa bahi gaafadhu. Aleksi hin galcha okay. Iluun bu'eera galatoome iluu bakka ishee galatoome eega buutee. Ila wannan si gaafadhu Ahmadi waa biraan dubbatin maastariin arrabsite rakkoon qabu jechuun boodatti dhumna rakko baka baadhu Aleksi taayee arrabsite rakkoon qabu itti dhumna waan ta'eef amma kan nuti barbaannu waa'ee Abdii Geetaachooti. Abdii Geetaachoo isa tunaa gaaffaadha waan kanallee keessa deeme kaasuun barbaanne ila viidiyoon isaa sirka jira eenyutu sitti erge hin sodaa Saudii arrabsite maali soba tokkummaa tokko naggeeffadhu namni biraan natti kan natti darbuun barbaadon tokkoffaa rakkina sammuu qaba jedhee mucaan kun nama kuma torba irratti maqaan ture segee ani Abdii Geetaachoo nagees hadda borisaan diina kooti maaliif morma goota ciita malee seerri kamiyyuu nama ture darbaatti damee galachu feesbuukaan naqa dhiisee of jalatti yuutuubiidhaan feesbuukaan guddifachuu dhee dhiisii dhaggeeffadhuutti hima asaan kun waa'ee suuda rabiyaatti hidhamuu dhaggeeffadhu irratti hima feesbuukaan yuutuubiidhaan dhaggeeffadhu tokkummaa ati yoo dula obaatte obaatti na himatu sigalee waa'ee koo keessatti isaa bahi waa'ee suudiitti hidhamuun waan biraa qoy waa'ee suudiitti hidhamuu keetii waan biraa waa'ee makalaakiyaa waa'ee suudii asaan jedhu badan ana gartima an nama hidhaa suraatu miti sin jedhe badan nama hidhaa suraatu miti gartima an tokkoffaa nama hidhaa suraatu na sen an ilma dhiiraati nama waraqaa kutatee illee biyya kana keessa jiru ayyeedhaan uummatuma oromoo narraa hojjetu dhaggeeffadhu kan hidhaa naasee jechi na dhagee waan asi gaafu dura zimmeetteen iyyin waa'eedhaa sodaachuu dhabuun kee waan biraati hin sodaattaan sodaattus waan of danda'e tokko rakkoon qabu hin sodaattu jagnaatee gobos hin sodaattu hidhaa waa'ee sanaa miti sigalee waa'ee abdii sodaachuu abdiin sodaattu walii gallasan ati dhiira waan taate jagnaa abdiin sodaattu rakkoon qabu sun kanan si gaafadhu kallattiin naa deebisi Abdii Geetaachoo viidiyoo isaa durbaa waliin dhalaa waliin ciisuu akkas minaamin jettee waan dubbatte qabdi viidiyoo sana sobdee jette moo viidiyoo sana ofirkaa qabda moo yoo ofirkaa qabaatte siif eenyuti erge sigalee viidiyoo sana fakkeenyaaf inni nama bultii qabu nama daa'ima qabu nama jireenya isaa geggeeffataa jiru wanti jette kun jireenya isaa keessatti gufuu ta'uu danda'a. Sobaan jechuun wanta kanaa cubbuudha. Jireenya isaa fakkeenyaaf haadha warraaf isa gidduutti shakkii uumuu danda'a, wal dhabdee uumuu danda'a, jireenya diigaa jechuudha. Isa kanaaf ati viidiyoo ni durbaa waliin akkas ta'uun qabaa. Gadan baasaa jettee dhaaddataa turte an viidicha argeera. Ayyeesh qabdaa viidicha dhuguma qabdaa moo hin sobde yoo qabaatte eenyutu sitti erge kan adda naa baase waa biraa naasee. Waa biraa naasee waa tokko nubatiin. Gaafanni mucaan kun Abdii Geetaachoo gaafanni rakkina sammuu qabdee nama kuma torba irratti maqaan xureessu gadi baasanii naa dubbattee akka jumma jimmaatti. Akkuma jumma jimmaatti. Rakkina sammuu siifan gaafa kan naa deebisi. Dhaggeeffadhu zimmeedhi waa tokko nubatii gaafi haasaa koo dhaggeeffadhu kai. Maal malee gaafa sammuun kee hirrina sammuu qabaachuu dhugaa siin jedhe sobaale kun waan si gaafu naa deebisi jasbaa. Tokkummaa gadi bu'aa dhiibama. Tokkee qoya ani ittiin dubbaddaa.
Wai, Dhaggeeffadhu. la Ahmadiin Waa tokko dhiifama qabdi. Anaaf tokkummaa qabu. Abdii Geetaachoo seeraan himataa ijaarsummaa maaliif Ahmadiin ati wai koko Alex. Anaaf tokkummaa koo walitti si argatamuudhaaf rabuudhaaf inni uumamaa. Alex koi afaan kee dammaa. Innaasuma kiyya. Arrillan kiyya maatii keenyatu manatti arrabsamaa jira bar gubbaa kana kan nurra baasee si warra kadhatudha akkasittiin. Alex Warra asirratti fidee daataa sanii sassaabne bakka bahigna needaalan. Alex waan kadhataarruuf qabnaa naa obsi Alex ila Ahmadiin dhaga ila Ahmadiin wallahi an nama sharrii qabu miti nama miidhama kee barbaadu miti nama rakkachuu kee barbaadu miti nama waan tokkon ilma namaatiif hammeenya tokko hin qabnedhaan ila walloliisaa as keessatti an tokkummaadhaan wallolee wal rabsee gaafa jaarsummaan dubbatamu tokkummaan xaxxadee miyuutii qabatee dhaggeeffatee achi yeroo an dubbadhu miyuutii qabadhee sharafuudhaan wallollee ijoolleedhuma biyyaatti dhufanii gad ta'anii quxusuu jaraa taanee jaraa gadi taanee jarri nuyi ol ta'anii walitti nu araarsanii kana balleessite kan badii walii amannee si galee dhiifama wal gaafannee wal biraa galle as keessatti yoo bichate nama 3-4 wal loleera si galee ati ilma dhiiraati tarii hidhamuu sodaattu tarii seeran sodaattu garuu nama kana hundaa olii miti ati nama kana hundaa gadi akkasuma anis akkasuma tokkummaanis eenyuun namna keessa jiru jechuudha kanaaf jennaan tokkoffaati hin jarjarin tasgabbaay obboleesso tasgabbaay nus akkuma keetii miira qabna ture nus akkuma keetii jagna turre way wanta ta'e way waan gadi nu qabeeti jira maal jennu namummaa ati mucaa biyya keenyaati ijoollee jimmaati ati bakka kan kolfaanuun godina Ahmadiin tasgabbaay nu dhaggeeffadhu nu yakkaati miidhamtuun barbaannu Ahmadiin fakkeenyaaf amma koo kaatee na arrabsitee jette seerrii akkaati na arrabsitu si eeyyamu hin jiru Ahmadiin yoon keessa arrabsee jedhe seerri akkaan si arrabsu naaf eeyyamu hin jiru garuu dabarsinee alagaatti wal kennuurraa ormatti wal kennuurraa maaf mucaa kanarraa dubbannee seenoon baanu si galee haan fakkeenyaaf utuwaati kaatee na arrabsiteette tokkummaan isan galchuu maastariin nama tokkoon galchu biyya tokko keessa jirraa seeraanis maaliinis sin gaafatachuu nan danda'an garuu miidhama keen barbaadu bakka obboleessa keenya quxusuu keenyaati sabiyyiidhaati bakka namni tokko fakkeenyaaf Abdiin mucaan kun rakkina mataa sammuu qaba kan inni siin jedhee maal Abdiin osoo anas jiru osoo an guyyaa tokko sandawishii siin bitin inni biyya taa'e bakka ati rakkatteeti maatimii 2 baattee miidiyaarra taatutti nama maatimii nyaata si ergaa ture miti si galee maaliifiyyii alu baaltaa namaatiin jettee namaatiin waan hin taane dhufte Abdiidhaan jette Abdiidhiis mubaarikiin isa ta'u tokkummaas nama biraas Aleeksiin isa ta'u si galee maaliif namni tokko fakkeenyaaf amma kunoo nama 12 jira kottu badii kee amani furadhu nu dhaga'i nu obbolaa keeti waan barbaaddu ummata kanarraa maal barbaadda fedhiinet ummata kanarraa qabdu maanni rakkoon kan kee maanni rakkoo kan kee mo'achi kee ummata kanatti ibsadu nama olii miteet nama dhaga'i bakka obboleesso maal taate atoo maa namni ko namni maraatee naannoo walii dhaqabar kiyya miira keessaa baay'eetti haasaa ooluun faayidaa tokko hin qabeetta ani kan Dubaayii dhufee waggaa tokko si galee rakkoon koo maasaa ishee dhufuutiif sumayyaa naan mucaa tokko jetti kan jallaabee aan deemtu si malee namni beeku jiru jechuudha kaa durattis gaafa bakkeetti hirkadhu qabee maasaa ishee dhufuun hordofaa ture gaafa ijoollee shamarranii magaalatti na tumtus maasaa ishee dhufuun laalaa ture garuu kan dhiibbaa geessisee kana akkana hawaasaa wal lolu gochiisaa ture Mubaarak Musammaati mana keessa na kaa'e isa an kunoo bira taa'e sitti isa maqaa maamalattee quufina danda'a Mubaarak jechuudha garuu adda inni beekamtiidhaaf jedhee ummata ustaadan daadhaa qabee maasaa ishee dhufuutii qabee Ayyee rakkoon qabuuti kan ummata waan Ahmadiin haadha manaa kootiitu maal ture? Adaan gaafa Itoophiyaa bulchiinsa Hidaabuuta qophaa'ii taa'e. Ahmadiin Qopheeffadhu Samiiraatu maal ture? Samiiraatu kutaa ture? Mubaarakiin isin arrabsite. Mubaarakiin ganaa si gaafanna. Tokkuma. Kan immoo qoya kan abdiitiif qoya kan abdiitiif qonan godha. Deemaani tokkuma waa tokkoon siin jedha waan dubbii kana gabaabsuu danda'u waan qabbaneessuu danda'u gochuu dandeenya yaada kana gaafii kana qofa nuu gaafadhu gaafii natti gaafattu tokkoffaa waa'ee manaa bahu maal ta'u manaamne isa tokko jedhamee 2 jedhama waan ta'eef seerri tokkoffaan amma mucaan kuni wanta uumama 12,000 aarsee asirra teessaa jiru dhimmichi maalni Abdiin arraffamuudha. Asuma irratti uummanni waraabbatu isa asii baanii kanan godha jedhanu miti. Wannan barbaaduan. Viidiyoo sana nan silkiisa tokko nagalchisi kun irratti bilbilamaara dhiifama sharaf. Viidiyoo sana dhaggeeffatu nafichisiisi. Okay, modii sarigalchaa naan gadi bu'u. Nafichisiisi. Dubbii qabbanee sun gaariidha. Viidiyoo sana tokkoffaa nan kaasa. Lammaffaa viidiyoo sana waraabuu kan hin danda'e
asii argeetanii abaluu kana naan jedhee naan akkanattiin kanaafan kana waraabee isa sana nan kaasaa viidiyoo dhiifamaa amma sirra deebi'ee jedhee fuuldura kan jilbeenfatee viidiyoo kana waraabu uummanni waraabbadhaati namni kun lama gadhiisaa. Kana ergaan kan koo gaafii kanatti darbi yaada gabaabaadhaan asii argeen dubbadhee kanaafan dubbadhee amma nan kaasaa amma immoo dhiifama waan jedhu gaafatu yaada kana kenniif. Amma asama sanatera Facebooka YouTube kan maxxanse kaasuma tokkofa abdii gatachuu Facebooka YouTube sagalee kan waraabee gadhiis yoonni kaase ne kaase yoonni kaafne immoo morma kuuta ciisan kaasuun illee yoonni kaafne kan inni Okay, na dhaggeeffadhu. quba qabaadhaa bukeessan. Na dhaggeeffadhu. Ayyee na dhagayi. Ela abdiini kiyyaa miitu godhe sagalee konkolaataa jira. Abdiini sin arrabsin nani madhaa na arrabsee jedhe. Ila obsi ila na dhaggeeffadhu sirriitti ati dubbifaman beektu waan ta'eef. Namni kuni na arrabsee waan inni hin qabne narra kaa'ee bultii koo diigee nani madhaa jedhee si himate malee sin arrabsin. Deebisaa kiyyaa amma. Ati immoo isa arrabsiti. Abdiin Facebook irratti kamaxxanse na arrabsaa jira Amaddiin jedhe dhugaa jedhe kaa malee yookaan Amaddiin maal kee jireenyi kee akkanaa maaluun kee akkanaa jedhee sin arrabsine jechuu barbaadetan si galee wanta si arrabse hin qabu. Sababa kanaaf ati abdii wanta ati himattu hin jiru. Abdii wanta ati himattu tokkoyyuu wanti jiru hin jiru jechuudha. Abdii si himata malee. Waa'ee abdii dhiisi. Waa'ee abdii himachuu abdiin kana godhu abdiin viidiyoo kaasu abdiin akkasii abdiin sin arrabsine viidiyoo maali kaasare situ arrabse. Amma akka Maastar Sharafuddin jedhee la keessan fidin isa nama maxxanse kaasu isa maalla godhe kaasu keessan fidin kasi maxxanse si himate namni namatti nama himata biyya qabdaa fira qabdaa si himate waan ta'eef abdii wanta si arrabse waan kaasu hin qabu jechuudha. Oo ta'e waan si himate sana himata sirraa kaasuudha. Maaliif isa namatti si himate na dhagaa na argaa mucaa'uun na arrabsaa jira na xiqqeessaa jira bultii koo keessa galee dubbataa jira jedhee isa si himate yoo dhiifama sii godhe sun dogoggora miti. Amma maal gochuu qabda akka Maastar siin jedhe nama abdiin kana qaba oo namni siin jedhe namatu naan jedhe abdiin kana qaba namatu naan jennaanan jedhe sababa kana kanaaf immoo dogongoraanan jedhe oo dogoggoraan jette ta'e namni na erginaanis jechuun dogoggoradha jettee abdiis uummatas dhiifama gaafattaa jechuudha. Siigalee waa biraa tokko miti garuu eessaa akka fiddee fi eenyu akka jedhi siin jedhe adda baaftee kaate isa dhugaa isa sobdu sana miti. Isa jagnummaa kee isa gootummaa kee immoo yeroodhaan itti deebina sun rakkoo tokko hin qabu dhugumatti jagna waraana turte yaa jagnummaa kee komii hin qabu garuu kan nuti barbaannu waa'ee Maastar waa'ee Mubaarik waa'ee kiyyaa osoo hin taane waa'ee Abdii Geetaachooti. Yookaan abdiin namaa waliin akkas ta'e namaa waliin ciise akkas jedhe jedhu yoo namni sitti hime abaluun natti hime kanaafan jedhe. Yoo viidiyoo argitee ta'e viidiyoon akkana jedhu hin jiru. Kan nuti abdii atan margite waa biraa tan nan beeka waan ta'eef yoo kan abdiin arge jette akkanan jedhu akkati jette sanan jedhu numti iyyuu. Lafa argitee waan irraa dhageesse himi abdii dhiifama gaafattaa uummata dhiifama gaafattaa olkaate. Amma tokkuma haasaa ofiisteeta miteetti tokkoffaa ani viidiyoos illee nan kaasaa kan feesbuukaa illee hojjete kaasu kan inni rakkina sammuu qabdee waa'ee obboleessa kootii na arrabse sana viidiyoo naaf waraabu ani nama walitti bu'uun barbaadu uummata Oromoon illee jilbeenfadhee dhiifama na gaafadhaan yoo uummanni Oromootti jennee badan jechuudha. Uummanni kun rafiitii dhabee na bira dhaabbataa waan ta'eef rakkoon qabu. Akka dhiira tokkotti. Innillee kanarratti waa daasee. Eenyutu jedhi siin jennaan jette akkatti jette. Rabbiin haadha gootti nagaan dangalchin annam tokko nan gorsine rakkina sammuu qabdee sanii na arrabsee fi isanni gadi bee sooshaal miidiyaa gubbaatti paaspoortiidhaan maalanii walitti qabamu jennaan hejimmaa lijiidhaan viidiyoo bahi jedhee viidiyoo asiin shakkisiifte birii nama haatti hirtee viidiyoo ayidii isaa cabee ture abdiin. Gaafa kanaan xoofi gidduu immoo naan dhufee maal naan jedhee abdiin suuraa kan kee maxxansee feesbuuk irratti gadhiisee jira naan jedhe jennaa asumaan viidiyoo irratti hojjedhe malee namni nan gorsine. Sobdee irra keesse malee soba irra keesse malee viidiyoo isaa isin qabdu. Soba irraan keenya viidiyoo isaa jiraas kan abdiin irratti waraabe abdii Hussein. Qabdaa Afrikaa? Na bira jira. Afrikaa qabdaa? Eenyutu sitti erga? Tiiktookii irratti manaadhu gadiin buuse tiiktookii irraa waan abdiidhaan guyyaa hunda wanta qofaan gadi buuse argee. Tiiktookii maal erga? Okay. TikTok irraa viidiyoo maal jedhu buufte qoy viidiyoo maal jedhu buufte TikTok irraa viidiyoon abdi gadiin buusan jedhe TikTok fidensi agarsiisa gadiin buusa jira giihor maal gadi buufte TikTok irra tunaadhu viidiyoo irraa nama rasaa maal gadi buufte TikTok irraa gadi buuse abdii sanna rafamaaru tunaadhu okay siifa galuga isa abdiin rafamaa jiru buufte moo sanni dubartii wajjin ciisu yi buufte sanna rafamaaru gadi buuse malee TikTok irraa gadi buuse
Okay. Kanaafi abdiin viidiyoon inni dubartii waliin ciisutu jira. Viidiyoon ofirkaa qabaa gadan baasa isa jette sana viidiyoon abdiin namaa waliin ciisu sirka jira moo hin jiru? Viidiyoon abdii na biran jiru. TikTok irraan gadi buusa sana marra sun argee gadi buuse malee. Kanaaf hin sobdee jechuudha. Isa arrafamutti nan deebi'a qoy. Isa abdii Hussein abdii Geetaachoo arrabse isa dhiise isatti nan deebi'a. Kanaaf ati viidiyoon abdii qullaa wanti qullaa minaamin jettu wanti sirka jiru hin jiru hin sobdee jechuudha sana. Hin sobneen. Haasaa namaa jecha namaatti argeetan jedhe malee hin sobne. Sobni tokko hin jiru. Viidiyoon na biran. Obboleessoo viidiyoo dhaggeeffadhaa maddiin. Viidiyoo bineensee akkasumas naaf ittuma dhiisi. Viidiyoo gadi fuudheen qaba biraa. Biraan viidiyoo gadi fuudhee kan namni biraa arrabse. Isa miti nan si gaafataa jiru. Ilaa akka Viidiyoo qaamni isaa dhaabinaa minee na biran jiru. Kan aareen jedhe miidhaga sagaleen jedheen. Miidhaga sagaleen jedheen. Yaa sana aartee sobdee jetteeni jechuudha. Aareen jedhe. Malee si biran jiru qaamni isaa laaminaa miniin si biran jiru aartee jettee jechuudha. Aareen jedhe. Viidiyoo argeessa nama Kanaaf isa sobdee jettee. Anaa kennaati taarikuun barbaada taariku waan sila waliin jenne irratti naata gabbarii kazaa dhimmi kee maaster Sharafuddin naaf bilbilu mucaa kana yoo itti fuftee ammas mana kee keessee qallabde situ nu arrabsiisaa yookiin tarkaanfiis hin jenne fudhadhu ana deemsa kun an deemadha. Qoy abdii nu obsi. Asirratti taarikuun illee dhugaa tokko baanaa fi abdii arrabsi akka hin jennee Amaddiin biraan dubbadhoo bira jiraatte sagaleen kee dhaga'ama bakki waan nu rakkisuuf xiqqoo. Dhimma abdii irratti taarikuun waan siin jedhen qabu miti. Dhimma abdii irratti taarikuu waan naan qabu tokkoffaa. Waa mubaarik waa qulqulleeffataa deemna mubee keettiin darbina naawusi mubee kuwaatiin miidhamaa. Tokkoffaa warreen illee keessatti qabatan kuni ani mootummaa namni kee jennaan bootta godha. Sababii biyyaatti. Waa'ee mootummaa Duulli kun kan natti barbaada sababii mootummaati. Mee biyya tokko kana keessaa nama nagaa tuulatan. Mootummaa basaasuu hundi jira jechuudha. Basaaftuu mootummaati qofa qabaadhaa hundi keessan. Waa'ee mootummaa ta'e basaaftuu mootummaati. Kanaafi. Waa'ee sanaa dhiisi waa'ee mootummaa dhiisi. Okay, waa'ee sanaa dhiisi waa'ee mootummaa. Okay. Jimmaa lijiin taarikuun abdii arrabsisii hin jenne miti? Hin jenne. Qoy taarikuu obsati. Siin hin jenne miti? Jimmaa lijiin jenne. Gargaaree na bira dhaabbate akka ijoollee jimmaa. Waa'ee abdii akkas jedhii abdii akkas godhi siin hin jenne miti? Miidiyaa yuun fayyadamini si gargaareen paaspoortii namas garachiisee hojii si gargaaran jira ture. Walitti na fuudhee. Malee? Malee inni waa'ee abdii irratti waan si jabeesse hin qabu jechuudha. Hin jiru. Hin jiru. Okay. Gamanumaan Ahmadiin inni si gaafataa hin jiru. Waan si gaafatadha Ahmadiin Samiiraa si biratti rukutee beekaan. Obboleessa waa'ee ajandaa barbaadde fiddaati sobdee dhaga'utti hima. Ajandaa barbaadde nurraa taa'i gadi taa'i. Dhiifamu amanatti si dhufa amma. Sammaa manatti dhufa yoo barbaadde. Naaf soraata dhaan. Manatti si dhufa sin jedhe. Ayyee jira koo qabu. Koomediidha yeroo wanta sii dhufa. Okay, rakkoon qabu kan mubaarik xiqqoo arraballee nama itti bareedha. Namni isa arrabsin hin jiru. Xiqqoo dhanni isaa bilchaateera. Sababni isaa maaliifi obsa qaba. Namni cubbuu isaatiin dhuma malee booddee inni cubbuu namaatiin hin dhumu. Utuu ni rabbitti hin kennatin mubaarikiin rabbi namarraa fixuu mala. Sababni isaa nama narrabsu namwati isa arrabsa. Undi nusuma arrabsa. Maa osaalam daadhaan sirriitti hojjetanii balbala itti dhooreen yeroo himaan ture. Waa'ee mubaarik hin dee. Waa'ee mubaarik irratti hima qoy. Usaan lama yeroo tokko balbala sirriitti itti hojjetanii yeroo itti bar. Usaan daadhaan sobii miskiin dubbii duraa irra kaa'e bar. Balbala itti hojjetanii balbala sirriitti hojjetanii usaan daadhaan Somaaliin haadha kee qolatee namni dubbataa ture. Nama maqaa nama xuruuti maqaa ishee xuruuti. Mubaarik kan naan jedhe. Okay, mubaarikiin rabboota irraan gadee mubaarikiin namni hin dadhabdu. Okay, rakkoon hin jiru. Gara as deebi'ati. Isa kan mubaarik ittiin deebina. Abdii deebisaa gaa'is abdii deebisaa dhiifama gaafatu bakka abdiin illee si kana tokkoon kana afootu naafa jedhuu fi ol ka'ee dhiifama gaafatu abdiin gaafatu sobeensi kaa'ee. Abdiin kisiitti banaa ankisiitti banaa yoo rabbi jedhe asiin nagalee. Abdii harkisaa. Warri kaan nu obsaa warri gaskiidhaan nu marakkan. Yoo ilmoo gara jiraachuutti mubaarik musammaa. Yoo ilmoo gara jiraachuutti kalimaa tokko leessi manaan sitti dhufa manaan sitti dhufa qaamaan. Of eeggadhu sitti melaan. Kalimaa tokko dhufatee waa'ee abdiitii waa'ee dibaa duubaman. Abdiin ajjatee jettu tumana rabsee obboleessa kooti. Sigalee gaafa rakkadhu nyaachisee nu baasee garuu waan nanaare rakkina sammuu waan inni qabde naan jedhe naarsee malee. Abdiin asii tokko qabu. Ati nyaata na hottee naa bar Itoophiyaa taa'ee nyaata dhabee bar Itoophiyaa taa'ee nyaata dhabee. Ani sadarkaa nyaata. Adatti keessa teessee hawaasa walitti buuftee barreessee mootottee beekamtee argachuuttee. Beekamtee ajandaa barbaadda bara. Obsati rabbuma siif irraan gadi hin dadhabnu nuti nu obsati rakkoon qabu. Abdii Geetaachoo biyya taa'ee beelofte jedhee nyaata sii bitee. Sobarra keessee maaliif arrabsite ree innooti biyya teessee mucaan nana beelofteetta waa nyaadhu jedhee nyaata ijoollee siif fichisiise
nama maaliif galata isaa balleessite re? Galata isaan barreessine beektaa xoof giddootiyyi feesbuukaan silaxxafee seerraf saara maraataa dheedhee seerraf saaraa attamitti amadina fudhatte jallistaan jennaan haadha miidhee keessa galee qaamni isaa laasanni shamara yaabbate na bira jiraa fidee sinii maxxansaa feesbuukaa yuutuubiidhaan jedhe viidiyoo irratti hojjette. Xoof giddoo fidaa. Soba wanti immoo qaamni isaa laasii bira hin jiru hin sobde kaa hin sobde miti Qaamni isaa laana bira hin jiru isa arraba sana nama akka jiraatu na bira jira kan nama rafse kan nama rafse gadi buusee tiftuu giddaa qaba. eenyutu akkana jedhaan Nama eenyutu tarrafsaa akkana jedhaan nama tarrafsaa ture Abdii Eenyu Hussein namichi? baranoo ittiin buunee Abdii Hussein waa'ee attummaatii midhaanii ijoollee biyyaa fideen ture inni ijoollee biyyaa fidee kaampaanii galchennaanii hattuudha jedhamee arrafama ture viidiyoo Abdiin abdii arrafsaa isin ture. ilaalte okay ishi amma abdii dhiifama gaafadhuun kadhannaa lammaffata miitiraan baafatanii Abdiin obboleessa qaba Abdiin dogoggora obboleessa qaba nanaa deemanii nanaa deemanii obboleessa kooti. na dhaggeeffadhu kan abdiin fixadhee mubaarakitti darba ila abdii obboleessa koo biyya teessee nyaata natti bittees harka irraa nyaatan nyaachuun hin ta'u siigalee harka irraa nyaatan soba irra keesse waan kana afaan keetiin jette hojii abdii miti Sobaa miti viidiyoo na bira jira viidiyoo na bira jira qaruu nanaa deemaleen maaliif rakkina sammuu qabu namni maraataa naan jedhe tokkummaa ijoolleen godaa isa siin mana biraanii qoy tokkummaa akka ijoolleen godaa Tokkummaa akkaataa gaaffiin beektu ati mucaan viidiyoon harka jira yeroo inni jedhu maaliif viidiyoon akka kuwaan viidiyoon biraa harka jiru wayitti ittiin jabeessin viidiyoon ni jira jedhaa jiru nama biraatu arrabsinaa arraba nama biraa ilaalee viidiyoo arraba nama isa ka isa walii galchaafani ila wannan si gaafa amaddiin viidiyoon namaa al tokko nan galchaafi viidiyoon namni abdii arrabsee sirka jiru rakkoon qabu viidiyoon namni abdii arrabsee sirka jiru dhiisisa isa namni arrabse isa namni abdii arrabsee viidiyoo namni abdii arrabse sana siin hin jenne isatti qaama qullaa jetten siin jenne malee dhaggeeffadhu isa namni abdii namni arrabsiisuun beektaa qaama qullaa abbaatiin gaafachuu danda'a beektaa nama qaama qullaa na bira jira viidiyoo namni viidiyoo irratti hojjete beektaa qaama qullaa sana shamarranii wajjin ciisuun na bira jira namni viidiyoo irratti hojjete abdii viidiyoo na bira jira viidiyoo isaa argitan boodee sirkan jiru haasaa isa argitan jedhee malee ani Tuyyo irra deddeebiitaa jira malee koo wanti Ma afaan Oromoon beeku bare amma xumureera. wanti jiru laal wanti jiru amma isa qoy al tokko dhaggeeffatu tokko gaafinati gaggaafataa jirtu wal fakkaate beektaa mujaanis deebisee tariitii hubachuu dhabde ta'e hin beeku. Abdi amma wanti nuti si gaafannu abba maali Master Ahmadiin. dubbadhu saaq. dubbadhu. Sagaleen kun jiramte amma akka abdiitti balleessite jetteedhaan waa. Sagaleen kee badeera. Ayyee. Isaak sagaleen kee Namatti irra badeera. bilbilaa jira. Irratti cufi bilbila. haadha kooti Ahmadiin Maastar Sharafuddin erga larabsiisin jedhee beekamaadha. erga qoy asumatti waa harkaa qataa Dhimma abdii ta'e uumaa barreessitanii dhimmi mucaa kanaa akka dhimma abdii qofa miti bara haadha keenya mana tarrabsamaa maatii keenya tarrabsamaa abdii araarsaati buusaa nuyi ammas seeraan gaafachuu boodatti hin jennu ammas isini kapatarra nu baasaa Alexo boleessa kun na dhaga'i. Qoy Hundi Maastar Alex keessan waa galchaa. iyyuu Ubees dabalatee Alexis dabalatee hundi keessan warra sirra jirtanuu mucaa kanaa gadi hin ta'ina. Mucaa akka itti dubbatu hin beekne maal sagala ajandaa harkaa waliin dhuftu dhimma tokko qabdan miti dhugaa jiru hubattanii xumurtanii isa taanutti ce'u. Indeeti asii kan mucaa kanaa fi xuqaatanii ammas dhattanii kan kootuttu ammas kan Alexitu ammas kan mubeetuttu ammas dubbiin jalqabaa ka'a. Anis kanan jedhe dubbiin jiru ammatti kan abdiiti. Yaa kan abdii xumurree kaane kan abdii gaafa gaafatu ta'e jedhe hunduma keenya walumaa galatti nu arrabseera. Sagaleen kun jiramti by the way. Sagaleen kun jiramti. Nu walitti mufannu bar nu beekaadha. Nama mubeetti mufadhu an. Littaraarsaati boriitu moonuu narrabsiisaa. Sagaleen keenya jira. Sagaleen kun jira. Mataara nu baasaati. Duris isin kan mataara nu baase. Ammas nu Alexi narrabsiisaa. Taayeeti waan galchaa naaf saal tokko Alexi Taayee na dhaga'i. Ilaa Alexi Taayee wanni nuti nu hubachuu qabu Mubaarak Usammaatiin jecha ilmoon namaa hin jenne jedhee Maastar Sharafuddin akkanatti aga fedhe arrabsee ilaa kan jiraa kee qofa miti jechuudha. Eenyutu boye kan biraa. Tartiibaan itti deemnaa Isaaqiin deebisaa naanni deebi'ee Isaaqiin deebisaa. Ilaa tartiibaan itti deemnaan. Namni ofiin bu'aa jiramoo nama buusaa jira. Garuu natti mul'isu asiiti natti mul'isu. Deebisaa yaa ilaa Sharafuddin kan jaarsummaa dubbataa jiru kuni Abdii Geetaachoo deebisaa. Abdii Gee deebisaa. No nama miti natti mul'isa sila. Waa tokko Mooditarraa kenni. Mooditara namarraan kaasaa guutuudha. Namni hin buufne natti mul'isa sila. Namni natti hin mul'ifne waan ta'eef neetworkii jiraata. Neetworkiidha. Yaa namni hin buufne.
Nama Ituuf miti. dubbii fixa adeemu. Ilaa Alex akkana hubatuuf. Isaa qolaa kennu Arrafamuu Alex. Qoyal tokko waan Alexii waa hubachiisa waan ta'eef. Alex wanti nuti dhageessu haati kee haadha keenya. Arrafamuu keenya jibbiru. Kunoo maaster ka jaarsummaa dubbatu. Haadha isaa akkan itti arrabse maaster nuti dubbatu ana osoo hin taane. Mubaarakiin sammaa jireenya isaa akkan itti arrabse Mubaarakiin ta dubbatu osoo hin taane. Garuuti abdii tamma himate waan ta'eef kan abdii kana tartiiba qabsiifnee kaanaadha malee ati arrafamuu qabdaadha miti Alex akkasittiin hubadhu. Akkasii ammas yaa akkana dubbiin akkasii kan abdiidhaan dhufne abdiitu himate sadarkaan abdiin irra deemaa jiru sadarkaa hunda namaarraa waan intinaa ta'ee fi isa kana akkam goona kan jedhudha kan nuti dhufne jenne. Amaddiiniin hunda keenya arrabseera. Ammayyuu mana banee nu arrabsaa ture viidiyoo namni itti ergaa ture. Namni hin arrabsin hin jiru. Nu warra asirraa qofa osoo hin taane namni ala jiru hundi isaa namni amaddiiniin hin arraffamin hin jiru. Isa kanatti deebina. Ammatti garuu impoortaantiin kan ittiin baay'ee miidhamaa jiru abdiidha. Kan bultii isaa keessa galee bultii isaa jeeqaa jiru. Kan arrabni isaa dhaqee sadarkaa bultii isaa keessa galuu baay'ee ittiin miidhame abdiidha. Hundi keenya iyyuu namni ittiin hin miidhamin hin jiru. Isa kana al tokkichatti intinaa ta'uudhaaf yoo barbaachisaa ta'e jedhe kan abdii kana xumurree kaane namoonni isaan arraffaman yoo barbaachisaa ta'e jedhe akka dhuunfaatti dhufanii hunda namaa al tokko dhiifama gaafachuu danda'a. San booda dhiifama gaafatee jedhe yoo itti deebi'ate jedhe itti deemuu dandeenya. Amma impoortaantiin inni guddaan kan abdiiti. Abdii kana fitnee san booda isa kan hundaatti itti deebinaa jechuu barbaadeetanii ammaati maaster abdii dhiifama gaafattamoo hin gaafattu? An abdii dhaggeeffatutti maa rakkoo sammuu sabni qabdee. Tokkummaa na jalan dubbatin tokkummaa ana jalan dubbarra bedee. Anaaf tuu itti dubbate beektaa na jalan dubbatin tokkummaa. Anaaf bisaa nu kan walitti dubbate. Mubaarak dhiisi. Mubaarak dhiisa jannaaf. Ilaa dhiisi. Mubaarak isa ammaasii dhufa manatti. Dhiisi. Yaa Mubaarak dhiisi. Dhaggeeffadhaa. Ankoo nama naa dubbatu illee hin qabu. Rabbiin tokkicha malee ani namoota baay'ee xalaatee hedduun qaba. Dhugaa Rabbi sitti hima. Abdiin obboleessa kooti qaban beela'u nyaata naa bitanii nyaachiseera. Kan inni rakkina sammuu qabde immoo ijoolleen quraanaa taphattee kan silgootee abiyyiin deeggar taate quraanaa abiyyi ta'anii kisaaraa keessa nagalcha kiraa mana waan hin kaffalu dhunda beene. Sammuu Mubaarak kana qoosaa jechuun miidiyaa taa'e. Garuu abdii gadi bee kan harkaa battaneera. Isaaqoo gaafichatti deebiif Mubaarak harkaa battaneera. Mubaarak akkuma Isaaqoon haasaan afaan isaatii dhumeeni mucaan. Ilaa Ahmadiin Ahmadiin amma gabaabatti Mubaarak waan uummata hundaa walitti namichiise Mubaarak kan uummata balaa kana hundaa godhe Mubaarak musammaatti qofaa baadhaa hundi keessan kan balaa kana hunda fide. Mucaa nama duuba jiru gaafanna jennaan deemee nama duuba jiru Mubaarakiin ta'e wanti biraa wanti haaraa wayii hin jiru isa kana Mubaarak booda ofirraa haa dubbatu. Abdii Geetaachoo sobaan arrabsitee qo'i Isaaq Abdii Geetaachoo sobaan arrabsitee nutti himteetta. Abdiin Geetaachoo obboleessa keetii kaleessa gaafate rakkattu si gargaaraa ture bilbila kee lafa kaadhuuti. Abdii Geetaachoo dhiifama si godhuu baatus ol ka'iitii dogoggoreen si arrabse waan hin taane siin jedheera qalbii si cabseera biyya keessaa nyaata xalabdee gaafan beela'u beela na baafte obboleessa koo dhiifama naa godheedhi Abdii Geetaachoo dhiifama gaafadhu kan jara kaanii kan Mubaarak itti dhumna. Al tokko dhaggeeffatu tokko dhaggeeffatu al tokko sagalee koo dhaggeeffatamni ani fayyaadha maraan fayyaadhaan obboleessa dhukkubsataan biyyaarraa qaba rakkina sammuu qabda mucaa kana yaalchisuu qaba kan jedhe viidiyoo waraabun viidiyoo waraabee dhiifama qabattu anillee viidiyoo waraabee irraa kaasa yoo sanan godhu taate ijoolleen shamarran Macam ramanaan kennitan. Okey. Abdii koi Gifam koi. Amadi tokkummaa. Koi abdii Amma waan barbaade akkuma kana yoo tin jenne viidiyoo leefi hambaa sabar viidiyoo arrafamte amma ilaa obboloota kiyya qaalii. Qo'i Ahmadiin dhaggeeffadhu mee yaada isaa. Anamma maalan barbaada sitan. Aleksoon hin bu'ee natti fakkaata. Inni dhiifama gochuu danda'a. Mubaarakaadha. Ati mana isaa arrafamtee nan obsee innis dhiifama gochuu danda'a. An abdiin dhiifama godhu jilbeeffatee miti bara. Qullaa isaa gadi ba'ee shawaa keessa gangalate wallaahi qirtaa laa dargame. Seeraan himadheera waan ta'eef seeraan naqee himadhaa. Amma kanan barbaadu obboleessa keenya. Tokkummaa. Kan dhiira jedhee dhiiraan waa'ee mootummaatiin natti qabsaadha abdii Geetaachoo yoo isan maafuusi isamma wallaahi laasii yoo isan maafuusi ta'e sanii altan abdii an biyaansi biyya kana keessatti kan dhiira ta'e natti qabsoodha morma koo cidaasitti an afaan nan balleessin abdii Niitoorkii keetiin namni sin buufne garuu natti mul'isa sila. Eenyuun na buusu? Nama na buusu? No Niitoorkii keetii wallaahi hin mul'imne. No wallaahi Niitoorkii ta'a hin mul'imne natti wallaahi. Ilaa kanaafi amma obboleessi keenya taarikuu qofarraan gaaffii qaban. Mucaa kana dhiifaman godhu waan ta'eef mana kee keessa yoo keessuma wajjin ani madhaan boru. Edana mana kee bulchiti. Kanuma aango. Okay, qo'i abdii naa turiga. Abdii Geetaachoo dhiifaman gaafattu taanaan amma mana kanaa baafamaa jirtati. Dhiifaman gaafattu taanaan amma deemaa jirta bakkeetti gatamaa jirta jechuudha. Dogoggora kee eegasii Mubaarakiinis
Maasarnis booda dhiifama gaafatta abdiin dhiifama sii godhus sii godhu adidu rakkoon qabu. Ati gaafadhu abdiin adidu rakkoon qabu. An tokkoffaa abdiin dhagadhu qoy tokkummaa. Atillee garee walii ijaarsanii qabdan malee abdii Geetaachoo dhuguma dhiira hambaasii Abu Dhabiitiin isa keessan hundaan walii galtee qaba. Yoo dhuguma dhiirati waa'ee poolitikaatii qaama seeraa keessa taa'isanii mootummaa basasaa jiru hamma ni siisan jedhee abdiidhuma. Sammaa isaanii gariin baay'ee barbaade. Jedhe yaa jarana wantichi waan sirriitu wayii hin qabu. Mucaan kun amma booda mootummaa wajjin harka wal keessaa qaba nama tokko hunda iyyuu sun dandeessa. Taarikuu si deebisa. Yaa wantichi amma taarikuu deebisiiti. Ani sila sitti meenjira. Isinitti meenjira by the way. ልጁ ፓወር አለው Amma anamma natu waa'ee mootummaatti wanti kuni hundi sanbatan waa'ee poolitikaati hundi keessa quba qabadhaa ammas wanti atti rorrifamaan waa'ee poolitikaati basaaftuu mootummaati warri atti rorrisaaran basaaftuu mootummaati quba qabadhaa hundi keessa Kiyyaa dhaggeeffadhu. warra basaaftuu Ayyee kiyyaa jabal mootummaati dhaggeeffadhu. as keessatti dhagodhaatti as keessatti imaaratiin dubbaa keessatti jechuudha Kiyyaa Illee dhaggeeffadhu. dhiira ta'e bakka barbaadetti naaf dhufuun akka keessummeessaan rakkoo qabu. Ayyee kiyyaa dhaggeeffadhu ayyee. Kiyya dubbadhu. La amma bakka nama 13,400 jira. Yaa ummato mucaa kana akka obboleessa quxusuutti kadhannee utuu inni badii balleessee jiru adraa Ahmaddiin dhiise akkasii wayyuu. Ahmaddiin si jaallanna malee sin sodaannu. Si galee si jaallanna garuu ammeenya kee hin barbaannu. Wallaahi utuu nama biraa ta'ee utuu abbaa fedhe warra gastii kana keessa jiran ta'e namni hanga kana walii obsu hin jiru. Maaliif namni baay'een akka miskiinaattis ilaalaa, akka rakkataattis ilaalaa, nuzaazeenatti fudhattee yeroo baay'ee gadi baatu waan miira nama miidhudha. Akka namni tokko sitti hammaatee wayi sitti yaadu sin godhu. Naman godhu bakka haalatti itti jirtu, jireenyatti itti jirtu si galee ati mootummaa seettu dhiisi. Ofii keetiif namatti maatimii nyaatee jiraatu waa'ee mootummaa dhiisi. Namatti maatimii nyaatee qabsoo filannoo abiyyi mi'aan koraa bosoo innaan qabsaa ture isin tortamti wallaahi abdiyoon sadii darii keetiin qabsiisanii namatti miidhasee galee jechuudha. Wallaahi. Ofii keetiif abdiin barbaadu. of danda'ii. Hundi keetu sun barbaadu. Namni mootummaa gadi bee dubbatee jira beeksisa mataa keetii malee hundi keetu jechuudha. Namni mootummaa gadi bee waasee jira. Mootummaan nama taa'u. Mana kanaa baata. Waa'ee mootummaa irraa gadi baatanii dubbatanii tun takka biyya ala keessanii. Namalee jira. Maaltu nu galchee nu waa'ee mootummaa? An qaama seeraati qaama seeraa kan ta'e mootummaa agarsiisa kiyya. Yoo na tuttee an kun abayyaa mooliin dhufa sammaa. Sikalee bakka barbaade sinaa dhufu dandeessu Shufeerii kee waa maduu feesii haa fuudhu. Kottu shufeerii kee waa maduuti kottu haa maduu. Shufeerii kee waa maduu kiyyaa. Kottu shufeerii kee waa maduuti kottu. An jimmaanii gaafa baqqadu. Tokkummaa bakka nuti nama gurguddaadha hojii qabna. Qoy al tokko ijoo qoy kiyya tokkummaa amma kanan barbaadaaru taarikuudha Maastar Sharafuddin taarikuu addunyaa keetii mucaa kana nama ofii keessaa boosu. Inni bahee daallo wallaahi bahee daallo mucaa kana nama ofii keessaa bulche wallaahi bor isaa hojjetan himadhaan bor kalas bakka. Gurbattiin nana dhaggeeffadhu gurbattii Ahmaddiin jedhamtu nana. Qoy namni kun ana qofa carraa kenniifamu waa tokko isiniin jedhaanii. Taarikuu lakkoofsa Ishina dhaggeeffadhaa ilaana dhaggeeffadhaa tokkoffaa namni kun 14 jala taa'aa jiru nama gurguddaadha ulamoota ta'uu danda'a qaama seeraa ta'uu danda'a higgeen mi'aaqsa oliyoon jira kanaafuu innaan maal gochuu qabna jaraafillee riispeektii kabaja kennuu qabna yeroollee mucaa kana amma jechuun nama dubbii namaarraa hin hubatta bar namni akkamitti maaf dubbata taarikuun natti mul'atu maal tarree wanta hubattu ni jira jechuudha kanaaf wannan jechuu barbaade maanni amma fakkeenyaaf nuti nama guddaa taane asii gaadee woy jennee deebidee nutu kan kolfaa ta'a kanaaf wannan isiin jechuu barbaadu maanni I don't know namni tokko dubbii tokko qabee ka'ee nuti namni hamma kana ga'u namni tokkoon keenya nama 100 ol baannee hordoftoota kanaa ol baannee nama 14 teessifnee namni nama 2-3 ta'ee waa biyyaaf biyya araarsu garuu nuti nama lama gidduutti araara buusuu dadhabnee ba'uun lanyaa hordatnoo እንጂ ለሱ ወርደራ አይደለም አብኑይ ለኛ ወርዳቶን ስለዚህ ምንድነው መሰለ tokko yoo wallaalaa ta'e tokko beekaa ta'uu dirqamatti fakkaata akka yaada kootiitti dubbii tokko immoo qabanii kaanii utuu xumuratti godhanii gaarii nama fakkeenyaaf bordeebii immoo waan ammas gala koo biraa siinti dura just afaan wal kaafuun aሁን አንተ መጣሉ ሙቪ ደማ ባየን ድንቅሲፈታር በጣም ትግስተኛ ነው ጎበዝ አላህ ይጨምርልኝ አሁን ዝም ይጀረኒ ከሰው ወንተ ሲገለ ቶኮሮን ኦል ጀዱ ቶኮ ሞዴቹ ከና ወነን ሲንጀቹ በርባዴ ማን አፋን ይሩበቹራ ወደ ገረ ፉርማታ ተሱ ዲማሜ ጋሪ ዳዋን ጀዱ አመቆ ላል
Sharafu koo ati sirrii jirta bar. Maan numti hundi keenya iyyuu. Sharafu anamma dhagadhu amma wanti jedhu beektaa dhagadhu an nageenya hin bar nageenya hin ilaalaman jedhe bar an dhiifama nan gaafadha viidiyoo isa maraataa dheedhee viidiyoo waraabee dhiifama nan gaafatu feesbuukaa yuutuubiidhaan kan laxxafee kaasu ani illee nan kaasaa hin Yuutuubii maali feesbuukii maali? ani illee kaasu Toofik Dedoo abdiin yuutuubii feesbuukii maali irratti laxxafee rabbeedhi. Toofik Dedoo jednaan jedheedha. Ilaa kiyya maal maxxase beektaa abdiin. Kabeessa viidiyoo sin qabsiisa minaamin jedhee horiyaa ture achumaan viidiyoo xiqqoo wayi waraabee naas faraarraa hidhee poosti godhe feesbuuk kanuma bar naas faraarraa maa jira mai isa sanaan duraa jedhaara barinni sana viidiyoo masaa gad lakkise sii galee naas faraarraa maa jira mai har'ammoo hin himate har'ammoo barreeffama barreessee hin himate jechuun namni kun na arrabsaa jira seeraan naa gaafatamuu qaba jireenya minaamin jedhee himate badii qaba sirriitti abdiin. Amma ilaa tokkummaa ammoo wayi dubbanna ilaa dhiifamaa wajjin al tokko sharafu laa al tokko akkii nuti namummaadhaaf obbolummaadhaaf ittiin waliin dubbannuu fi akkii seeraa walii adda si galee amma fakkeenyaaf waan fedhe siin jedhee obboleewwan koo waamee fidee dhiifama si gaafadhee atillee dhiifama naa gochuu dandeessa. Dhimmi garuu wanti tokko ilaa sababa arrabaatiinis biyya kana keessatti kasasamnee beennaa nama rukunnees dhabnee beennaa waan aarsaatiin nama kaffalchiiftu hin beenna. Isii miidiyaa dhiisii isii aariidhaan miiseenjariif waasaappiidhaan walii barreessanuu aarsaatiin nu kaffalchiiftee hin beekna jechuudha. Kanaafuu jennaani Ahmaddiin nama 2,000 nama 3,000 irratti sooshaal miidiyaa irratti gadi baatee biyya kanatti nama tokko qeequun nama arrabsuun kabbaadoon jalnu. Yakka cimaadha Ahmaddiin sii galee innati mootummaa maarreetu mootummaan wanti kana keessa galchuu hin jiru. Ati si jechuun biyya kana keessatti aayidiin ati baataa jirtu aayidii bakka eenyummaa bakka akka ati hojjetaa kaampaanii wayii yookaan bakka kiliinarii wayii yookaan bakka maxaama wayii taate si beeksisudha malee aayidii ittiin nama arrabsitu yookaan waraqaa maraannaa mootummaan sii kennee miti. Ahmaddiin akka fedhe nama arrabsuu danda'a, akka fedhe nama gochuu danda'a, waraqaa maraannaa mootummaan biyya kanaatti mallatteessee sii kennee miti. Obboleessoo kiyyaa naa rasaatti atillee nama kuma tokko biratti dhaggeeffadha. Uummanni Oromoo hundi keessan kiyyaatti mana battan kiyyaadhaaf diigatachuutti basaaftuu mootummaatu ni jira jechuudha. Maaliif warra basaaftuu mootummaatu akkana keekaadha. Maaliif hundi namaa yoo beeka Mubaarak Musammaati kan uummata Oromoo hundayyuu akkana wal nafachiise jechuudha. Waa'ee maqaa biyyaarratti duula akkati banaattus argeera. Waa'ee mootummaatiin dhimma qottoo warra barbaadetti fannu baanu. Looshinni eegisamma. Kiyya. Kana mootummaatiin looshinni eegisamma. Yoo gara mootummaatiin qasuu looshinni eegisamma jedhee barsiifannoo manatti. Murii qabatiin. Okay. Kiyyaa qo'el tokko naa namni manatti dhufamu faana qomansee kiyyaanis manatti dhaqamaa fi ragatitee rakkoon qabu waan tokko dubbadde deema. Mubaarakii jibu immoo naa ta'eera wallaahi miskiina wallaahi. Waan tokko dubbadde deema dhaggeeffadha. Waan tokko dubbadde deema. Maastar Sharafuddin as deebii maastar. Maastar as deebii. Dhugaa dubbachuudhaaf maastar Sharafuddin yoo natti mufates haqarraa qaba rabbitti kennatu. Sababii mucaan kun mana kootii ba'uu kan uummanni kumaatamaan beeku. Maaliif arrabsite maastar Sharafuddin ana arrabsuu wallaalle caalaan fooloo qaba jedhaniin baaseeni maastar Sharafuddin anaa miti eenyuun dhaqee jimmatti arginaan arrabsuu miti wallaahi jaguutuun hin laaltuuni maastar akka sabiyyiitti akka ijoollee daa'imaatti ofitti si qabee nama si nyaachisee si obaasu wallaahi harka keetiin hin nyaattu maastarii wajjin mana nyaataa galte jechuudha. Baalagummaan kee daangaasaa hadda dhume an amma himata sitti bana qasaman billaa Oromoo guutuudhaan wal dhabaman jechuudha. Qasaman billaa wallaahi isa maamatisi waa tokko dubbattee naa kun viidiyoo na bireessa maamatisi waan jedhe. Maaliif beekaa nu beekaadha nu walitti mufannu sila yeroo tokkummaanii mucaan sun dhufee abbaa isa ergaa baasu yeroo jedhamu utuma mucaan dhufee abaluun na erge jedhe fudhataman qabu jedhee kaasee turte isaa. Gaafeera waan akkasii utuu amalekoon beenne dallaneera haadha tarrafamte bar. Of course kanaafi dhiisaa silan dubbadhean fakkeenyaa fi wanti abbaan itti quba qabu fudhataman qabu. Amma mucaan ajandaa uummata keenya tokkuma ajandaa keessan hundayyuu dhaabame nama kuma sadi miti dhagabadda an arrafamus miidhamus rakkoon qabu an koo miidhama kiyya rabbitti ni madda kan naan jedhame saraba hundayyuu jechuudha. Abdii garaachoo dhiifama viidiyoo isaa hunda nan kaasa nagaatti hundi keessanu maa salaama wanti nuyi wal beenu tokko hin jiru kana booddee Kana booddee ana dhiifamaa sinniin.
nagaatti. Hundi keessan dhaggeeffatamti. Hundi keessanuu Tokkuma. viidiyoo of dhiigataa jiran kaasaa kan natti barbaade sababii kanaa fi nagaatti. Annan kaasa. Gadi buusee nu ejimmaa lijii wajjin dubbannaa gadi buusee. Buusaan dura. Nagaatti. Ilaal. Boqqolloo kana waan itti godhu. waan dhaamaa fi har'a booda maqaa nama tokko Mubaarak Musammaa kiyyaa arrabsinaa ijoolleen kun sii kutatteetti. Tokko kabballaan ija si jaamsite tokko lammaffaa seeraan kan jallee si buufti. Sii galee ati waa ijoollee arrabsuu keessaa bahi. Suuraa namaa laxxafuu keessaa bahi. Maasta Sharafuddinii naa arrabsaa Rabbi si dhaqaba ijoollee keenya jaarsi biyyaa rabbi si dhaqaba la egoda abbaan qara biqaba miskiin rabbi qaba egoda miskiin gargaara rabbi qaba leengadda mukaalafaa mootummaa keessan buli hadda abbaa gadiiti abbaa biyyaati garuu hundumti keessan rabbii rasuulaati afoonaan ilaa irratti foota illee abdii giraachoo viidiyoo sana kaasaa isatti illee viidiyoo kaasisaati afoonaan ilaa hundi keessan Ahmadin hin deebini koo egaa dhiifama gaafatte seerumaa Way ati niwutii godhadhuu nama dhaggeeffadhu wayin gadi akkanumoo namaa nama galata sirraa qabu qofata keessa jira si galee wayin miutii qabadhu yookaan bu'i namni kun jechuudha si jenneeti malee waan iluu kana gaafa inni gargaaru dhoowwaan ture iluu kana gaafa inni gargaaru dubbadhu gaafa inni birrii ergu. Ayyee galatooma Ahmadin tokkoffaa miira keessatti yoo tokkummaa si dubbat tokkummaa qabattaa kiyyaa qabattaa Mubaarak qabattaa maal waliin jiraatta warra jiru kun mara uummata akka atin gootuuf hojii qaba siifas ta'a ati namaa wal lolta seera biyya saniin beeku namni Oromoon beekaa si jalaa callisa Oromoo maraanuu wal lolta hin arrabsita namni si qabsiisuu danda'a shamara arrabsitaa nama si qarqaaru arrabsitaa eega amma dhuftee balleessitellee badii kee maraattuu namni martuu siin jedha komentii atin dubbistu malee abdii yoo siin jedhe bira dabartee haala gaafa ati beelooyti abdii anin beeka achitti nyaata si erge jechuudha osoo si jibbe maaltu dhagayeera kanaafuu seeraan dhiifama gaafa abdiillee naa deebu kana booda nama arrabsite wallaa ijoolleen si galchite kana booda andugaa siin Oromollee wanni godhu jiru uummanni Oromollee waaf dadhabeera si wajjin si galchan hin dhaadatiniiti ati tasgabbaa'ime wanni akkana si gootu tana yookaan biyya galiiti loli nama walitti hin dhaadatin asisii dhufu Mubaarak barka si bira aga amma abdii sirraan kunne baramee kasi bira dhaabataa ture egalee kanaafuu tasgabbaa'e nama wajjin haasa'e. Abdii fidaa. Mubaarak abdii mubee abdiitti dawwale kiyya dawwale. Eshi ana bira dhuftu kiyyaatti naa godhi. Qoosini wallaahi kun waan qoosamu miti. Waa tokko qoosaan barbaachisu. Laalila ilu mucaan kun amma ta'e si dhagaa ilaa ilu wanta itti muu qabdu. Wallaahi yoo barbaaddan jechuudha. Seera biyya kanaa googiliirra galtanii sarchi gochuu dandeessu. Isiniif fidee baasa jechuudha. Anumti fidee isin agarsiisuu hin danda'a. Feetan afaan Oromootiin feetan afaan Amaaraatiin jechuudha. Namni tokko arraba addii kana nama arrabsee miti. Bifuma normaaliidhaan daangaa walitti deebi'ee maxxansiteenaan diraama 50,000 utuu achi jetti asin jedhin si adabsiisa. Mucaan kun yaa jamaadha diraama 50,000 Ahmadiniin dhiisi. Nuti konkolaataa keenya gurgurannee waan qabnu gurgurannee diraama 15,000 hin qabnu. Nuti warri hojii hojjennu Ahmadiniin dhiisaati. Si galee. Kanaafuu mucaan kun namni tokko wayi gaafa nama arrabsee namatti daba hojjetee hin gaabba bara. Anaa fakkeenyaaf wallaahi Sharafuudhaan wallolee jechuun Sharafuudhaan yeroo ta'e waan hin taane waliin jennee lammaffaa moo deebisee gaddaa waa. Biyyaarra bilbilam. Ittiin bilbilina donqooroochi. Isinii galee yeroonii gadda Sharafuudhaan bakka tarabaadhuma waan taane keessa gallee bakka waan ta'e waliin dubbanne jechuun baay'een gaabbe namni tokko gaafa waan ta'e namaan jedhu. Deebisee gaabbuu qaba. Miira keessa galtee ko nama arrabsuu dandeessa bara. Miira keessa galtee nama wayii jechuu dandeessa. Garuu gaafa miira sana keessaa baatu, gaafa voisiin kee waraabamee miidiyaarra gadhiifamee jettu, gaafa argitu akka ilmoo namaa tokkotti saalfachuu qabdaati. Ilmi namaa akkoo hayawaanirraa kan hin adda ta'ee fi yaaduudhaani. Si galee callumeedhee nyaatee alba'uudhaani miti. Ahmaddiin ati badii keellee amanuu hin dandeessu. Si galee namni tokko yeroo dhufee si kadhatu Ahmaddiin ana dhabtu abdiin keessi kasasee. Waan fedhe sitti godhe anarraa maaltu qannasa wallaahi bakka ati jirtutti daabboo tokko siin fiduan asii nadaajii baasee bakka ati jirtu Abudaabii dhufee sin gaafadhuan gin maaliif ati bor haadha sii boossu qabdaa obboleessa sii boo'u itti dhaga'amu jira ati maraatuudha siin jennachi
ati mataan kee nagaa miti waan nagaan taaneef hubachuu dadhabde. Tokkummaa. Ala dhiifama qabaadheera. Dhiifama qabaadheera. Mataa isaa kee nagaa qabu tokkummaa. Haasaa keessatti jechuudha. Kiyyuu of eeggadhu. Ejjennoo kee eeggadhu si beeloo waraabee wal eeggadhu deema. Atumti maraattu fayyaa gatu tokko kiyyuu. Maaliifi ilma namaatiin maraataa jedhu ilmi namaa uftee biyya nama shamarran wayii na finne dhiirri wayii na finne biyya kana ofii kootiif akka falladhaniif. Lamaffaa immoo dallaalee biyya bakkeetti nagatte namni bakkeedhaan fuudhee jira. Ijoollee arsii kana kan bakkeedhaan fuudhanii waraqaa irraa dhabsiisanii uummata Oromoo hunda walitti qabanii asiin nagaani sadarkaa kanaan jechuudha. Garuu feemasuusa jimmaa keessa haati baatee gaariitti gaariin nama nama Kuma qabaadha. Carraasee tokko kiyya carraan dubbannaa. Mubaarafaa rakkina guddaan isin bira jira. Hunda keessan bira. Akkamitti jedha na gaafadha. Uffata kamiin mubaarak? Qoy si'a tokko tokkummaa. Maaliifan kana jedhe seetan? Ajandaan obboleessa keenya Amaddiin yeroo dheeraaf asirra akkuma kana amma sin dhufuu dhiifama gaafachiiftu boora sin dhufa dhiifama gaafachiifama. Inni ammaa kun immoo siiriyeesiidha. Isa siiriyeesii kana mucaan kun asuma irratti akka dhaabbatuuf irratti hojjechuu dhiistaniitu qaldiidhaan amma tokko fidee qaldii keessa maqaa mucaan akkuma kaleessaati bakka akkuma kaleessaa ajandaan darba jireeti dhiisaa jira. Ilaa dubbii kana siniin galle. Yoo dubbichi siiriyeesii ta'e siiriyeesitti mucaa kana waa tokko irraan gaati ammuma asitti xumuruu qabdi turtan. Mucaan bakka nam tokko natti galee kuno kalatti siraatii deemaa illee nama qoftee jiraadha. Yeroo dhiyoo kana mucaan kun keekii wayii hojjetee sarpiraayiz godhe nama wayii. Maa inni jennaan dhiifamaa jedhan keekii hojjetee ijoollee arsii dhiifama gaafadhanii dhiifama keekii hojjetee gaafate ofumaan deebisee amma guyyaa lama booddee immoo ijoollee marsii irratti. Amma ergasii Mubaarak kallee nu marrabsa raarsitu. So ganda namaa narsiina bibiyaan takka ganda namaa tuween beeku ganda namaa tuween beeku dhaggeeffatu ganda namaa arrabsee beekuun sobdaati inkijibda. Ganda namaa akka arrabsee beeku. Dhiifama guddaa waa'ee poolitikaati wanti waan ta'eef. Waan asii jechaa jiru tokko dhaggeeffadhu waan si Abdi Geetaachoo nama siireessi. Tokkummaa dhimmi Abdii Geetaachoo immoo Abdii Geetaachoo akka carraa ta'ee yoo mucaa kana seeraan himate mucaan kun yoo miidhama guddaan irra ga'e ammallee isatti qoosaa fakkaataa jira. Kanatu si dingalle. Mucaan akkuma kaleessa dheengaddaalee qoosaa fakkaatee isirratti hocaa jira. So osoo Abdii Geetaachoo dhimma kana seeraan deeme mucaan kun guyyaa torban tokko ta'u adabamee osoo ba'e in sirrata. Ba'uun hin jiru. Amma Marcos asalmona maasuna Marcos dhagaye ila amma ejimmaa lijii manaa nuufa baasu Ahmadiini waraqaasaa waraqaan qabee deemti hudduu isaatti yoon suuqneef nu namaa miti achi booda nagarra rakkoon qabu. Waraqaasaa hudduu isaatti ejimmaa lijii gaafatamummaa kee jalaa baasiniin. Carraa kennaati yoo sirreessine walumaa gallee yoo kana yoo qabamuu ta'ellee walumaa gallee yoo dhiisuu ta'ellee walii dhiifne chaansii walii kennine bira dabarree addaan ajandaa kana bira. Walumaa gallee ta'uu yaa walumaa gallee jechuudha Oromoo gallee nama maraanuu walii gallee yoo dhiisaallee itti yoo kana booda chaansii kenninaaf jennellee noo hin kenninuuf yoo jennellee amma dubbiin siireessi amma jechuun akka ijoolleen godhatu ijoolleen hin dhiiftu maaliif aaranii jiran. Abdii si harkiseera. Kanaaf jechuu barbaade akkasuma waliigallee tokkummaa sirreessi mana. Kan biraan immoo furmaati kan biraa yoo dhibee immoo yoo dhibee qoya tokkummaa kanarratti hojjedha. Yoo fakkeenyaaf seeraan gaafachiisuu isin orkisiisee yookaan immoo bakka inni jiru namni soo bira galchee maal yoo jedhe tokko namni waayifaa itti kennee yookaan neetwoorkii itti kennee mucaa gastiirra baasee arrabse taanaan nama sana gaafadha. Bakka kamala Yejimmaa bira jiraatu mucaa kana meejjiuma lamaaf miidiyaa irraa balleessa. Waayifaan siniin jedhe ji'a lamaaf irraa kutaati amma mucaan suusiitti ta'eera miidiyaan osoo waan barbaadan gootanii mucaa kana sirreessuu hin dandeessan kana booddee siniin galee garuu qaldiitti fakkaatee deemaa jira haga miidhama ga'utti if you don't learn the easy way you gonna learn it hard way jette faranjiin waan ta'eef mucaan kun amma wanta rakkinni irra ga'ee hidhamee maal jedhutti of eegaa jira hin galleef namni garuu beekaa marka irra qabaa jira so wanni gootan furmaati tokkoffaa yoo danda'ame miidiyaa marraa balleessaa. Waayifaa ittiin kenninaa warra bira galchitan warri itti kireessanis yoo dandeessan. Yoo ta'uu baate immoo mucaa yoo sirrachuu deemoo yookaan seeratti kennaate yookaan maatiitti kennaate maatiin xiqqoo ishee qabutu haa guddatu mucaa wallaalaadha ganaa jechuu barbaade.
Oye. Oh. Oh, oye. Mala viti boruuftaan hin dhiisu. Bira walii dabarree waan tokko goonee murteessinee addanaa deemna. Jechuun isinillee aarii miira keessa hirtanii amma jechuun biyya sana seeraan beekne seera haaraa bahee namallee qabuu hin danda'an si galee waan namni martuu beeku nama arrabsite biyyoota guddata kan nama arrabsite badee maqaan taane nama tuttuuta sin dhiisan. Oromoon duraanuu mucaa waan miskiina ta'ee mucaa kana inni dhiifnaa maqaallee ni jira namni maal nuun jedhaa jedhee biruma darba malee nama hedduu arrabsaa turan ni agarra sooshaal miidiyaa irratti. Garuu mee waan kana laalaa jechuu barbaade gamaa gamana laalee abdeetillee innuu boruuf taanuun taa'u gaafa san namni illee sin komatu amma nummaanuu amma ta'u abdiin amma dhiisee gaafa biraa dhufee abdiin qabsiise wallaahi hin dubbatu. Namni biraallee hin dubbatu maaliif uummata kun godha wayii irratti darbee bira darbee jira jechuudha ijoollee hedduu arrabsame jechuudha as keessatti jirtu akkasii mee laalaa waan kana jechuu barbaadeeti. Dhiifama garuu jechuun nama mufachiisaa nama aarsaa wanni inni godhachuu barbaade anillee argee ture galee abdii wajjin arrabsu. Bira seenuu hin barbaanne kama qarqaaru kana bar achuu taa'uu hin barbaanne jibbisiisee deeman turee jira ji'a tokko gahee jira mana isaatu kan seenne kun mubaaragaaf tokko mana geeffide qarqaaramuuf dhufeen sin qarqaarruu jedhen hin qarqaaramtu ummatee jira sheegalmeen cufamee jira inni ofirraa baase akka gaafsanii biloo kana godhee barbaade na baase mana isaa jala yoon dhufoon na harkisan seenuun mana kiyyallee hin galchu addaa irraa fagaadhee jechuudha. Kanaaf meelaa gamaa gamana laalaati maaster waan gara sirreessaa fi akkasitti dhumatu dubbiin kun jechuu barbaadeeti. Inni amala fiitti boru sinit deebi'a jechuu barbaadeeti. Maal gootanii jirtan? Isu miti እዛ ማሰቀል ይችላል። ቀላል ነገር ነው። ገሩ miirri keessa jiruun hin qabbanaa nagee እንዳይሰማው ለምለው አመስ ዋኑመ furmaata ta'u gochuun gaariidha waan jedhamu. ተጨማሪ ደግሞ ማርቆስ ደበለተሞ በገ nama kuma kudha afur irratti baga abdiitaachuu wanni jedhame sun Sagalee hin jiru. Akka jedhaa. wanti Amma jedhame sirroomne guys. Maarqos Sirraa irratti fakkaatamu. nama kuma kudha afur irratti baga waa viidiyoo argee miti waa wayii jiraate miti abdiin kana balleessee miti abdiin akkasii waan akkasii ta'e argee otoo hin taane Beeka. jedhanii viidiyoo namni kanaan dura yeroo wal arrabsan aaranii wal arrabsantuyyii kanaan dura natti dhufee jira isumarraa laaleetan isuma dabarse malee an waa argee miti ajummaa baga kana nama kuma kudha afur irratti dhagaa ba'e viidiyoo Exactly. Garuu moola dhaggeeffatu namni ilaa miidiyaa kanarratti yeroo baay'ee namni akkamitti feemes ta'a warra gurguddaa kana warra ijoollee asirraa nama gorsan kana jaarsummaa warra deeman kana barbaade namni duriyyeen isaan feemes ta'an ta'e baay'een isaanii waan ta'eef. Too maal ani waan jechuu barbaade ilaali miidiyaan kun miidiyaadha. Miidiyaan utuu harreen alaakaa dhufe iyyuu fooloo ni qabaa isin jedheera. Namni amma mucaa tokkotu kaleessa caammaa keessatti dhaggeeffadhaa shara fuddi. Dhugaa waaqayyo caammaa keessa buddeena kaa'ee caammaa miilatti kaa'atan buddeena nyaata. Isti laayikiin isaa guddaadha. Ani sila namni maal laayikii godhaa kanarraa maal barachuuf laayikii godhaan jedhan. Mucaan kun lakkisaa sammuun qabu wallaala jettanii asirra baasanii nama gurguddaa gaafa arrabsiistan namni isuma sana qabatee deema. Siigalee miidiyaan kun baalageedha. Nama xiqqeessa. Soo sababa kanaan wanni gootan yoo maatii qabate yookaan maatii isaallee gorsaatii mucaa kana biyyatti adeemsisa. Malee tokko mubaarak wajjin walitti bu'a. Si'a tokko eenyu nama inni walitti hin buune hin jiru. Namni isa gargaaru wajjin walitti bu'a. Amma maal jedhe mubaaraktuu nama kana hundumaatti walitti naqe namni akkamitti hubatamu? Waan hin jirre haasaa mucaan. Soo kanaaf wanni akkasii kun miidiyaa kana balleessaa isinillee isin balleessaa yoo dandeessa waliigalaati ammallee furmaatti dhumaati jedhu yookiin waliigalaa biyya galcha. Yaadam fi dubbadhu bakka.
ورب الكعبة ما تشم مستاكل يشلم أما كان برباد واني مجاكون نما دلقات ونتفكات تاريكون جمال جين كون جتشو أحمد دين توقفا قد دلقاتي بري أكاونتي سرقات انجرو ماتي ساتي واقع انجرو وفي واقع تنجرو قرو أكا نقصات تجرات أجر ديكاتي دي باتيت كراباتي كاتي روبر بالي منسري كاتي قدي بقى أمة العربس وكين مباركين العربس وكين العربس وكين تكما العربس كنو إمبيلوف نكا وجو جتانجرو فريز تايمي كاب نما كرا رمضان فاش فاشنيكو نرجعير تأوته أني تكوفا كباجا كوتو تكامي كباجا ماتي كوتو تكامي هاتي مانا كونا ميديا ميتي isin ana wallolteetti amma sa'aatii kana sababa eenyu sababa mucaa kana si galee mucaan kun duudhaan irra kaa'ee boriftaan ragaa wayii jedhee mubaarak irratti waa dubbachuu danda'a. Ustaaz Hamzaadhaan nama siirii hojjetu isin tolcha hojjettu jedheen Ustaaz Hamzaa Ashimiin. Ustaaz Hamzaan balaan makiinaa si argatu jedhaniin aaranii baay'ee gaddanii jechuudha si galee miira keessa galanii mucaan kun jaallattanis jibbitanis. Itu aanaan dhiifama godhe naan jiraatu miti. Ituun dhiifama godhe wallaahi gadi bee bor nama biraa arrabsa. Yookiin anumatti deebi'a. Kanaafi an waan gabaabaan jedha. Innan jedhu maanni seetan. Bor baalageen abbaa barbaadee gadi bee akka na arrabsu hin barbaadu. Baalageen akka amaddiin akka gadi bee na arrabsu hin barbaadu. Dhaamsa kanan dhaamu obboleessa keenya Jimmaa Liji yookaan taarikuudhaaf mucaa kana alaafinnati isaa ofirraa buusi. Maaliifan ofirraa buusi jedhaa beektaa? Ani والله سيراني مچودي سانجرو ورب الكعبة سيراني مداني بوراني مدا لفتنا فبري وفني سجله كايرا ورا إمباسيتي نافا دي بيسانو سيراني مدا إنيوم برو جران سيبرات أفوساني را أفرا باسي أكلك كل ليستي سنة بودو آمديني كران تيندم وبيكان يوم بربادي سيراني مدا كاي إلالي يوم بربادي إفهمن غرافي يوم بربادي نن إساف غرو سيرانانغا إمام الدين كان سيرانغا هدو مالي والله بالله miidiyaa kana irratti jechuun maaliif qaamni oola namni du'e boolla keessaa dhufee dhiifama nan gaafatin dhiifama godhuufan maaliif beektu booriftaan obboleessa koo Sharafuu yookiin Maammee yookiin Kiyyaa yookiin Maarqoosiin gadi beesan tokkummaa silaa innaateen diituun jedhanii ture miidiyaa irra taa'e sini galee nama bor gadi ba'ee si arrabsu giddiidha maqqataa taalabbatee liji maal abbaasaa waan ta'eef hin adabne mucaan kun maqqataa taalabbate iluu dhiifama guddaa obboleessa koo an gorsa kee dhaga'uu dadhabee miti garuu bor gadi ba'ee ilu suuraa kee gadi galchee haadha kee arrabsaa haadha kee kabajamtu eegalee kanaaf gurbaan baalageen kun tokko jedhamuu qaba kanaafan arra ciniinnadhee kakadhee murteesse waan ta'eef afootu naa jedhaa kanaafuu Jimmaa Liji irraa yaada naaf tokkum Sharafuddin mucaa kana ofirraa buusuus akka gadi baasutti naa himaa. Lakki mucaan siluma koo Jimmaa Lijiin inni waan akka kanaa በጣም የበሰለ ሰው ነው waan ጎጆ ወተቆፍ ዱበን ጅሩኒ ሲሉማዩ waan kana miti yaanni keessan isin warra dhageettii qabu an taragaagee obsaan isin naggeeffachuun qaba murtee keessan eeguun qaba jedheete maaliif namoonni sirreedhaan yaanni jara tokko haa ta'u walii agaluudhaaf nu eegaaranni yoo isin gar tokko irratti walii galtanii yaada abdii yookiin deeggartanii yookiin abdiin immoo yaada iluu yaada Maarqoos yaada koo yaada Kiyyaa kana yaada namoota akkanatti deemna jedhaa jiru deeggara abdiin deeggara ta'e gara isin gortanitti goruuf malee inni waa tokko as naqabii achi naqabiin qabu si walii galaa inni waa tokko waa isin jettan ishii jedhee baa. Iluu koo Maarqoos waan tokko murteessaa waa tokko rakkoon qabu. Yaada nam tokko irratti walii. Ani immoo waan takka jedha faallaa Jimmaa Liji dubbata abshirin dubbata qoyatti silaasi eeggataa jirta waan ta'e waan irratti walii galu ilaali yoo amma gadi baases waan jijjiiruun qabu. Yoo gadi baasuu dhiises waan hir'isuun qabu maaliif jedhe sila gaafa inni mana banatee jiru ani bakka ba'uufin jedhaa sii ba'uufin jedhaa jennaan mucayyoon tokko maal jettee kiraayii manaatu sii kaffalaa ati taragaaggayii jetteen dhaggeeffadhaa waan jedheen qaba amma Jimmaan waan inni gochuu danda'u yoo mucaa kana adaba godhatu jettanii achumallee taa'ee waayifaa waan jedhamu irraa kutee jechuudha akka inni silkii waayifaa hin gargaaramne gochuus hin danda'a yoo gadi baases. Exactly. Yoo gadi baasee gates immoo namni waa Booris kunis rakkina qaba. Gar lamaanuu ilaala. Yoo gadi baasee mucaan furmaatan nabu ammallee arrabsuun ni sudhaqee nama tokko mana kireessaa fi ammallee bayamas irra gataa jechuudha. Soo kanarraa kanallee ilaalaa jechuu barbaadeeti. Ani immoo abdiin kissii kee deemi jedhe yaa obboleewwan yaada koo kana deeggara adaraa walii galla. Abdiin kissii kasas tuk deemi kasasi.
Bori sitte fufi iftaan sitte fufi. Yoo obsitee immoo miirri kun sirraa galee naan dhiista ta'e essee. Amma mucaan kun asii bahee ati tarii ilma namaatii diina nabduu fi kan si jibbu nabdu tokkowwan kan fudhatee galuudha mucaa baalaa dheeqoo barriira taa'aa jiru jira. Fuudhee galee amma warra keenya rabsiisinii warri keenya raffaminii kilaasii tokko dhoksee keessa kaayee ofii bakka biraa ta'a. Warri keenya raffaminii ati raffaminii hammuma keessiidhaan kasastee qabsiistutti akka yaada kootiitti yaada Maarqoos Ammaatuu deeggarre silkiin harkaa fuudhamee mucaa kan harkaa hammuma ati qabsiiftu yoo qabsiista ta'e yoo mura bobsa sii kennee obsitee naan daragaggoftee anamma guyyaan eegaara jedhu an guyyaan eegaara malee wayi du'een badaa qaalla midir qaalla samaa eegabechaallo waadaa gadeera fuuldura nama koomee qarratti kan immoo viidiyoon sun guyyaan laala yeroo kamiyyuu haaraadha shiicha abbaan barbaade haadha koonkoo abbaa kankoo ana fideetu natti taphataa oolee arraba natti hin fakkaatu arraba yeroo jalqabaatiif የስድብ ጥግ ነው ያየሁት ለመጀመሪያ ጊዜ በዚህ ልጅ ማለት ነው ከናፊ arraba fixeera jechuudha amma abbaan barbaade iddoo abbaa keetii maaloo abbaa keetii tunaan jedhaa waliin natti hin dhaga'amu dhumeera ana bira arrabni haati kan koo utuusiin duutee waggaa 2-3 akkasitti itti taphatenni yoomuu hin irraanfadhu baay'igimmiun seeraa isaa ta'u rabbi fuuldurattis haa ta'u hin dhiisuuf jedheeraan kanaafuu maatuu dhiisuutii nama meeqa tastaayina kadhatee naan dhiisee amma tun viidiyoo sana bane hundi nama kanaa hin bo'o